يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك داكونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله انسن جال داسيتو بيك وان كيسة يا إله مبروك مبروك يا أمزاكينا صدا بقى جمدني بقى ويا كنا رب سنين جيدا تيان صدا في أنقف أبو نصر دبتني نولي ودا دامن نسانو نودامني أنا من جيتو أربعة تغير كيسا دبنا نصر بلوكو يفتو نولو تنا بودا كيسا نولي تاسوفنا أكملت نوعاً كتجنين ولا وكاكوبي كافنا سني كيسان دفنا كارافو عندي كيسانو غلطوما الفادا يا دعاريدا بورسكين نمبر جمد تجسوني بربادا أمزاني أمسا جايو أرسين كا سيرا هارا كمدي أكتوا نما دامتو كان أبوتين بيجينا نور أم كده يادا wanti biraa wanti jechuu barbaadu mabruuk sinin jechuu barbaada irra deebi'ee galatooma ulfaadha nasri ta'e tana suu taasufna keessan waan ati bullukkoo uffattee badetti nu gatteef zabanni kun zabana bullukkootii miti zabana shari'aati intala qur'aana rabbiitiin kennanii shari'aan kennanii nu ammoo obboleewwan keenyarraa wanti gabbara nyaannu jiru wanti gabbara leetti qabannu jiru nuti keessattuu islaama obboleeyyanii kanaafi intalli teenna gaafuma dhalattuu ta isaaniiti nuuf warruuf wali tokko gaafa dhalannu rabbi waliin nu uume waan ta'eefi wanti anillee gabbara kophatti illee nyaadheen jiru wanti namni biraallee gabbara kophan nyaadheen jiru zabanni zabana shari'aati zabana islaamummaati zabana gabbaraati miti kanaaf intala islaamummaadhaan kennanee gabbarri wayitu jiru wanti bullukkoo qabatu uffanneen jiru siin jedha obboleessa kiyya noode kanas inni malee intalli shari'aan heerumte kala toobe lakki qoosaadhaamaaf malee haa ta'u gabbarri maalin jedhu sirnuma aadaama keessa dabarre jechaadhaaf kaasee kan biraa obboleettiin teenna Hamzaan obboleessi keenna shabaaba wal jaalataniitu walirraa tolaniitu walitti dhufee ummata keenna moo ummata Harargee ana akka godhitti nafseen qabuu fi hedduu jaaladha wallahi hedduu waan jaaladhuu fi natti toluu kanaafuu warra Harargee wajjin soddoomuun keenna duruumoo obboleewwanii ammallee moo baay'eetti gammanna amaana mujatti teenna ijji amaana gurri amaana ilkaan amaana jettee Oromooni tanuma jechuun barbaada hin dheeressu baay'ee sinirraa gammadee jira ummata Harargeetilleen baay'ee waan jaaladhuuf galatooma ulfaadha yaaduma kana dabarfachuu fi waan gammadee fosseene waan biraatti fi miti thank you very much jaalala guddaa isinii qaba wallahi dhugaa rabbi onne kiyya keessa jirtu manni Harargee galatooma fakkiitti ati warra komantii jala jiranii illee waalaikum salaam akiyya warra komantii jala jiranii fi nuti asitti kaasaa jirru akka Arsii Baalee Diidaa Gadab jennee sotaan akka ilmaan sikkoo mandootitti kaasaa jirra akka warra sikkoo mandootitti malee akka yookiin Arsiidhaa Diidaa Baalee Gadabii Shaashamannee Baalee Roobeetitti miti kanaaf akka intala sikkoo mandootitti jedhaa dubbataa turre jalqabarraayyuu kaasee intalti ta warra sikkoo mandootii kaitee numti ammoo obboleewwan keenya Harargeetitti sanillee akkasitti nu hubadhaa warri komentii jala jirtanii isiniin jedha akkasi mada dhaamsa Nasriitirraan kan lammada akkuma Nasriin dubbii jeefana carraan uffanna deeqa akka Harargee dubbachuu jirra akka Harargee dubbachuu jirra malee akka afran kalloo fi akka ituutiif akka ummannaa dubbachuu jirru komentii akkasiitiin harkee waan ta'eef galatoomatti fufa maakii dhiifama bareedduu ta'e. Okay rakkoo miti Hamza obboleessa koo guddaa baga gammadee dura dursoo itiyaan Sudaan immoo Oromoon kutaa kudhata akka hundi keenya obboleeyyan haa ta'u malee ashetti soddaa teenya ta'uu isitti gama warra keenyaa fiduu keetitti galatoomi hedduu gammadee Nasriyaanis ganda keessan dhufuu koo afan qabu. Baga gammadda. Amma kita warra sikkoo kutaateetti kana booda wal jijjiirraadha. Gara biraa bakki deemtu tokko illee jiru kanallee akkana nu hubadha.
intalti teena nu eegaa isin jenna Dr. Khalifa namni illee yoo isin Oromoonni ati dhageetta Nasri aba ati mataa kee garagaluun gisee bara maarufa warri shawaa akka mataa si gadi garagalchine raachuu yoo jaraannee kennan hin qabu nu akka wal jijjiirraatti jenne malee shaawaallee taanaan uummata akka ollaa kennaa obboleewwan kennaa ilmaan Oromooti. Kanaaf yoo shaawaallee ta'e waan takka qirri waan nu jedhu illee hin qabu waan wal dhabnuuf illee hin qabnu jaraan illee. Waalaikum salaam. Amjad jalqaba galatoomii hedduu takka roorroo yoona roorisan bakka itti dhaqee itti himadhu nama nadhoo hin qabu baganaa fidde yoo boo'es yoo rakkadhees argitee nama mari'adhuun hin qabu baganaa dabalte naa dabala ammallee ijoolleen Harargee isiniin jedha mabruuk isiniin jennee jirra ijoolleen Arsiillee xiiqii seentanii Harargee fudhachuu dirqama keessanii Nasriin dubbatee jira. Maakillee of qopheessuu qabdi. Anti yaa gammachuu mata yaa ibsachuu fi maaliif yoo rakkadhu bakka dhaqeetti himadhu argite baganaa fiddee galatoom congratulations jedha. Maal seetan Oromoo waan takka jetti waan lama waanumarraa eeganii jetti. Harree fi shamarran waanumarraa eeganii dhugaa rabbii walitti dubbachuu waan illee duraan qaba. Harree waraabessarraa eeganii gaafa isiin duute immoo wanni biraa namni hin nyaatu jechuu waraabessumaaf eeganii waraabessumaan nyaataa jecha. Shamarranis hanga isiin guddattee bakka geessu heeruma geessutti hanga isiin ulaagaadhaan abbaan isii fuudhu deemutti dhufutti dardararraa eeganii dhiirarraa eeganii gaafa heerumte immoo dhiirumaaf eegan akka isiin kabajaadhaan urgaadhaan bakka itti deemtu san dhayitu kabajumaan eegan. Maakis amma maakis ta'e shamarran keenya shamarran biraa shamarran Harargee shamarran Sikkomandoo shamarran gartee kutaalee biraa hanga isiin bakka heerumaa geessutti bakka namaa bultiisii bulfachuu geessutti dhiirarraa eegan. Hogguu eessi geesse immoo dhiirumaaf eegan. Abbaan fedhee dhufnaan ijoollee xixiqqaa shootii dubra kiyya kana bakka amma ol guddataa jiru kanaaf abbaa fedhe kutaa fedherraa dhufnaan kan nuudhaaf qophiidha. Akkasuma maakiidhaas namni karaa guutee intalatana bultiif hin barbaadaa nuukan naajanii akkuma karaa guunnee nuti Sikkomandoo bira oolle kanarratti har'a guyyaa irraacha oolle kanatti dhufanii taanaan namni nuti achi keenyuuf hin jirru numa kan nuudha nuti maakis taanaan abbuma feetes taanaan waanumarraa eeganiif eegan waan ta'eef akkasii ulfaadhaa galatoomaa nuti miraasa waliiti wal keessa jirraa miraasni keenya akka wal keessa jabaatee hiddi cimu. Guduunfaa ergaddaa Mahammad bin Aljaziit irraa eegalee namni hundi soddummaa jabeessinaa baga nagaan dhufte injiinar Maammee baga nagaan dhufte welcome habibi. Assalamu alaikum warahmatullah. Ma itti ka'e. Sagaleen ni dhagahami. Akkam si godhuuf ta'e. Hai. Ummanni dubbatu. Hamza. Maal ta'e? Oromoon si jalaa jensan beeta ni jirta sinyan. Awwalaloo hin qabadhee dhufee jedhe yoo sagaleen ni dhagahama ta'e dhaggeeffadhaa xiqqoo. Itti nuufuu fi galatoome. Namni muluu as bayaa eebbisaa jira. Maqaa Rabbi sheekonni. Baay'ee teeknika sirreeffannaa nuuf obsa. Keessaa murraa rakkoon qabu. Anaa gabaa kana mul'atu yaada dhaggeeffatuuf irra ture. Obsaa faana. Yaada qotaaf taa'e allaattiin hin fudhattu jedhanii mammaa kan dubbatamtu ani boosaan si anaaf hin liqimfamtu amma garuu ammaname isin maal jettu. Hamzaan Kaayiroo taa'ee jiru biyya baqaa yaadaan guyyaa halkan biyya Dubaayii dhaqaa intala warraa biyyootti gubaa garaa qaaqaa isheen qoosaa seetii isaaf dubbiin haqa. Ashittiinis booda erga hubattee adeemsa qabsoo kanaa jaalatti booji'ee taa'uu diddee mana Hamzaa jedhaa kaatti gamasiif gamana jaalalti warraa Harargee si qabnaan akkana Hamzaanis jaalala isheen onni dhawee boonee jettaaf dhiibbaan namaa osoo isa moone
Kayyoo qabe cimsee ashittiis jabeessee waan inni waadaa galee fudhate yoo dhageesse. Akkana jedhe isi argachuuf gabbaras yoo taate baaleen jaarsa irratti waan natti qabate lafa harargees taatu osoo gaafatamte baadheen baaleef kenna yoo ashuun koo taate jedhee Hamzaan ashuu jechaan galaafate harka kennachiise dubbii laafifate. Sanyiin gootowwanii jaarraaf waaboo guutuu gamanaaf gamasii soddaa waliif taatu jedhee gariin namaa yoo hamilee laatu hangi tokko ammoo lakki kun hin taatu. Ashittiin gonkuma baalee keessaa baatu hinumaa Dubaayin dhiistee Kaayirootiin godaan jedhanii iyyanis gamasiif gamanaa ijoolleen diddeetti dhaabbadhaa jarana kalee qoosaa jechaa warri kolfaa turre dubbiin nu ta'uu maatiin baaftee yaatoni namuu follow harkachuudhaaf like harkachuudhaaf waan fedhe haasawa waan fedhe godha kanaafuu waan saniidhaaf aggressively yoo kaati deebistu yoo taate siigalee ummanni kuni bultii namaa keessa seena waan social media irra deemus agarti kanaafuu jalumaa dhayti shanjee sabbata jalaa maradhu ati laal ala harfaadhaan karaa dhangaggoo sanni beeytaami achuma marsiiti hallayya gaddarbe Ishi taate galatoomaadha waan kanarratti namoota baay'eedhaaf hanga ammaa namoonni abjuutti fakkaatu jirus ni jira. Honi dhimma jireenya dhuunfaa kiyyaati. Dhimma jireenya dhuunfaa kiyyaatiin hin qoosu. Wanni ani itti qoosaa turelleen waan xixiqqoodha. Waan gurguddaa kanaatiin hin qoosu namni. Waan itti faamilii sirrifattu, waan itti hawaasa sirrifattee itti ati bakka umrii gabaabata namni waan guddaa akkanaatiin namni itti rifatu waan akkanarratti nama qoosuu miti. Honi dhimma nuti har'aan tana baga gammaddee waliin dhufna malee dhimma abbaan kiyyaa fi abbaan isiidha wal dura ta'anii harka wal fuudhanii walirraa jaalatanii walirraa qeebalanii nuti asirratti baga gammaddee waliin jechuu asirratti haasa'u jirrudha malee dhimmicha sadarkaa keenya bira kutee sadarkaa itti faamiliin gurguddoo wal dura teessee walirraa qeebalteedha waan itti Pirankii fi jinni wanni jedhamu jiru. Ani abbaan dhimma dhibbatti namaan hanga achitti jaaladhe qabu. Hagaan ammaan dura miidiyaa kanarra burraaqaa turellee intala garaana guutuun dhabee intala bakka naa geessuun dhabee ta bakka naa geessu argadhe bakka koo cufeera beeta kitaaba isin haasoo ittasa. Gabaabsaatii waa'ee pirankii keessanii irraanfadhaa. Warri qaaxiraan itti jirtu warri waan akkana haasoo itti waan akkana haasoo ilaala. Warri anaaf gammaddan baga gammaddanii isiniin jaa warri na caalaa gammaddanii ni jirtanii haan gammadaniis baga gammaddan akkuma gammaddanii itti fufaa. Gara keenya si hafi dhugaa Maamada Bilal. Assalamu alaikum. Harka fuune. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Dhuga fuune saade. Funo anillee baale bakka bu'ee dhufe ay mana geettanii fi duraan dursee wannan jechuu barbaade baga gammaddan dhugaa rabbii jechuudha. Wanni kun jechuudha. Saaddaaf afaanittiin si qaba ilmaan si koomandootutu harargeetti kan jenne akkasitti nu ani jechuudha bakka bu'ee dubbataara anillee bara arsii mansi koomandoo ta'ee akkuma Laasi koomandoo keessallee akka baaleetitti illee dubbatu maaliif tatti si koomandoo illee osoo taatu baalee sheekota afaan keessa nama diina akkana guddachuu dhorkee qarayyuu gisee takka haadi rakkoota kanneen qabu dhaabadhu. oofiyaa Hamzaa kiyyan beeytaanii yaadaa waa waraabaa maal jedhanii hadha waa waraabuu osoo hin taane dhimmi kunii waan kiyyaa na ilaallata jedhee kanaaf baga gammaddanii duraan dursee jechuudha. Wanni kun rabbiin irratti isin jabeessee jechuudha. Ati garuu jechuudha nama jabaa dhugaa rabbii jechuudha. Nama akkamitti jechuudha qortee mujattu yoo tan ofi baafte. Kanaaf baay'ee tokko si dinqisiifadhasii sababa saniin iyyuu rabbiin bultii teessan isinii gadhaabee namni hundinuu jaalala Hamzaa irraa baradha. Akkaataa itti nama argatan lafa qotee namni meeqa irra duulee mucayyoo tan argate jechuudha. Kanaaf baga gammaddan isiniin jedha Hamzaa kiyya. Yoo ka pirankii taatu taate jechuudha. Maal jedhee si abaarree koofiyaan tun osoo ati uummata keessa deemtu jechuudha. Akkanuma dibsirra haa jettu. Yoo ka akkas taatu jechuudha. Kanaaf يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك دا كونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله سنجال لدى ستو بيك وان كيسة يا